السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته مسلمة كتا الدنيا هندت يرقمتن نجني في رحمن ربي سنفانا حجراته إيجا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم كيا سكنتا دربي رتي واي سلامتا دبني سلامتان كوني كيستو السلام عليكم ولينجتشون كوني حقمتكو بلما جبيسا حقمتكو نمنتكو سبب إسلامة إيف قفا السلام عليكم جتيني dubbistee salaamtaa walirraa fudhachuun suni daranuu obbolummaa akka inni jabeessu agarre. Insha Allah ta'ala kutaa har'aatti immoo mee gaafa obboleessa keenyatti baane yookaan nama obboleessa keenyaa tokko nutti dhufe yookaan wal qunnamneen fuula gammachuu qabuun, fuula seequun irraa mul'atuun, fuula gammachuun irraa mul'atuun wal arguun hoo akkamitti faayidaa qabaa? Kana halal waliin insha Allah ta'ala. Fakkeenyaaf obboleessi keessan tokko gaafa inni isinitti dhufu la'allahu qophaa ture yookaan qofaa isaa mana keessa ture yoo ta'e gaafa inni isinitti bahee isiniin argatu wanti inni ittiin gammadu tokkoffaan maali? Gammachuu fuula keessan irraa arguudha. Isin obboleessan keessanii wal qunnamuu keessaniif, walitti dhufuu keessaniif yookaan immoo dikka akka ajaa'ibaatti yookaan akka gaariitti karaatti walitti dhufuu keessanii fi obboleessi keessan sun fuula keessan ilaalee gammachuu yoo isinirraa arge gammachuun sun isinirraa gara isaatti illee calaqqeessa. Isinirraa gara isaatti illee dhufee obbolummaa jidduu keessan jiru san daran jabeessa. Fakkeenyaaf xabiiciyyan namni tokko nama gaafa inni itti dhufu fuula guuru yookaan nyaara guuru fuulli isaanii kan itti dhufuun jaallatu yookaan yeroo hunda bira taa'uun jaallatu obbolummaa jidduu sanaa jiige jechuudha sana jechuudha. Walitti hin dhufanuu jechuudha. Waliin hin haasa'anuu jechuudha. Du'aayiidhaan walii yaadatanuu jechuudha. Qalbii keessa jaalalti isaan lamaan walitti fiddisuun laafattee jechuu agarsiisa. Kanaaf gaafa obboleessi lamaan walitti dhufan obboleessa kee gaafa itti dhuftu mee fuula kee kana barak godhiif. Fuulli kee seequun kee sirraa haa mul'atu. Akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam خيري إلا واهن تفتن جلن عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فولا إفادة فولا بشاشاك أبون فولا قمتشوك أبون وبليس كيت بهو اللي أصوته كوان بيشورك وان انت كفلا مميتي وان انت تعب مميتي وان انت يفك جلن عليه الصلاة والسلام يقول لي أكس الليته وما كدر لي قفو صوته اللي خيرينك خيرين تفتن تن خيري لا لما فا obbolummaa keenya keessatti yookaan hariiroo islaamummaa obboleessi islaamaa tokko tokkorraa waliin qabu keessatti wanti obbolummaa keenya jabeessu jaalala wal jaalachuudha. Jaalala waliin qabnuyyii akkatti ibsannu walii himaa jirra jechuudha. Yookaan immoo jaalala islaamummaa jidduu obbolummaa keessa jiru yookaan jaalala islaamummaa jidduu obbolaa keessa jiru akkamitti san walitti finnee agarsiisu. Fakkeenyaaf obboleessa kee yookaan ati obboleessa kee jaallachuu obboleessi kee immoo jaallachuu maaliin ibsina? Waan lallaafaa nurraa naanna'u. Fakkeenyaaf fuulli keenya seequun keenya gammachuun keenya fuularraa mul'atu kun waan itti kaffallee wayii miti yookaan immoo waan itti taa'abnee yookaan bakkee baanee bitannu wayii miti. Asuma teenyee waan gochuu dandeenyudha. La'allahu manaa baate xiqqa obboleessi keessatti dhufe karaatti fuulli kee haa ifume. Oh maasha Allah maasha Allah salaamu alaikum akkam nagaadha. Miirri kun hagamtu akka inni obbolummaa jabeessu laaluu yoo barbaaddanii nama jaallatamu filadhaame naannoo keessanitti. Namni jaallatamu nama akkamiiti? Nama hundaa wajjin fuulli isaa ifaa ta'e. Nama nagaatu jaallatama. Maaliif? Xabiicaa ilma namaa keessaa wanti hariiroo namaa jabeessu jaalala waan ta'eef. Jaalalli sun waan ittiin ibsamu keessaa tokko immoo waan ammaati. Obboleessa kee islaamaatti gaafa gadi baatu fuula kee hin guurin, nyaaratti hin guurin, mashaqqaa wayii ittiin ta'in. Maaliif jennaan carraa kana argatu sirraa malee obbolummaa islaamaa sirraa argate keessatti carraa jaalala argachuu yookaan jaalala sababa islaamummaa jaalala dhufe kana argachuu yoo obboleessa kee islaamaa yoo sirraa obboleessa isaa islaamaa irraa ta'e malee argachuu hin danda'amu waan ta'eef carraa kana garanuu gobbisnee jidduu keenyatti hambisuuf faayidaa tokkoon alatti waa wayii kaayyoo karoora wayii tokkoon alatti walumatti dhufuu keetiif karaatti walitti bahuu keetiif dikka wal qunnamuu keetiif dikka immoo yeroo inni si bilbile salaamu alaikum jennaan wa alaikum salaam jettee sagalee hin qabbanneessiin habiibi
obboleessa kee islaamaatika. Sirraa malee hin argatu bar jaalala akkana. Gammachuu silaa jaalala walii kennuu islaamummaa keessaa argatu sirraa malee hin argatu. Kanaaf assalaamu alaikum jennaan wa alaikum salaam wa rahmatullah. Akkam nagaadhaa fayyaadhaa? Alhamdulillahi. Ishqiin keessuun gammachuun keessuuni gammachuun islaamummaati malee gammachuu faayidaa miti. Gammachuun ati obboleessa keetti gammaddu kun gammachuu sababanni obboleessa kee akhiraa ta'eef sababanni bor sababaa isa jaallachuutiin sababaa rabbii jecha isa jaallachuutiin bor gaaddisaa arshii dhaabbatu ta'uu saniif qofa ta'uu gaafa yaadu jidduu keessanitti gammachuun kun gara jaalalaa guddisuutti yookaan immoo jaalala islaamummaa guddisuutti dabalamee obbolummaa islaamaa akka jabeessa. Obboleessa kee islaamaatti gaafa manaa baatu fuula kee ifaadhaan fuula kee ishqii qabuun fuula kee gammachuun sirraa mul'atu sababa isaa argachuudhaaf akkanaan manaa bahee itti mul'adhume garaagarummaa isaa mo'atuun ilaalta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.